Seenaa ajaa'ibaati. Jaarsaatu jaartii ilmaan duratti dhawe. Ijoolleen rifattee bu'an. Isiin lakkii ana hin dhawin yookiin deemeen sii madhaa jetteen. Manaa boo eenyu sii fayyama? Ulaa sitti qollafeen deema jedheen. Lakki mana osoo hin baanettiin sii madhaa jetteen. Bilbilli keetis na bira jira. Siif hin kennu jedheen. Lakki bilbilatti sin hajamu jetteen. Duuba akkamitti na himatta jedheen. Akkaataan itti himadhu sin agarsiisa jetteen. Hammaama yookiin mana fincaanii seentee baatee ergasii udu'attee as baate. Jaarsi dhaabbateetuma ilaala. Eegasii salaata isii seente. Jaarsi soofaa gubbaa miila diriirfateetii isi ilaala. Sujuuda hoggaa gadi buute dheereessitee sagalee rabbii isii imimmaan dhangalaasaa kadhattu dhagee rifatee lafaa kee. Isii sujuuda keessa jirtu yaa haadha mana kiyyaa imimmaan siif gahaa ana hin himatin jedheen. Isiinis salaamata eega baafatte booda rifatuun isa agartee gaafate. Maaliin kadhachaa jira seete jetteen. Inni na abaaraa jirtaa narratti kadhataa jirtaa jedheen. Yaa abbaa mana kiyyaa aniin kun wayin gowwaadha kaniin utubaa mana kiyyaa abbaa ijoollee kiyyaa cinaa qaama kiyyaa abaaruu wanniin kadhachaa ture. Yaa rabbi abbaa mana kiyyaa naaf qajeelchi shayxaana isa dallansiisee ana dhahu bultii keenya keessatti nurraa qabi jedheen siif kadhachaa ture jetteen. Imimmaan dhangalaasee boo'ee wallaahi arra booda harkaan sin qabadhu sin dhahu aaraatu akkaan si dhahu na godhe dhiifaman si gaafadha tan dabarteef oomfii naaf godhi jedhee ofitti qabe. Isii fi ijoollees dhungate bultii isaanii keessatti daddaffiin rahamanni bu'e. Atis yoo wal dhabde jarjartee abaarsatti hin fiigin. Rabbii kee kadhadhu kan nama wal taasisu isa kan wal jaalachiisus isa kan barakaa baasus isa kan rahmata buusus isa kan adda nama baasus isa isuma kadhadhu. Yaa rabbi jaartii rabbi nuuf kadhattu garaa nuuf laaftu yoo balleessine irra nuuf dabartu yoo jallanne nu qajeelfattu nuuf kanne. Sagantaa kana kan isiniif qopheesse Burqaan Love Story'dha. Yoo isinitti tole share like waliif godhaa. Seenaa kanarraa namoonni hedduu waa barachuu danda'a. Warri xalayaa jaalalaa, walaloo jaalalaa, asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa YouTube chaanala Burqaa Shengiisuuf dhufuudhaan subscribe kisee isin gootan lakkoomsi WhatsAppii linkiin WhatsAppii ol isiniif baati achiin karaa WhatsAppiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a. Galatoomaa hojiin keenya yoo isinitti tole share like gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. Jaalala yaa jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala. Sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.